waa'ee irreechaatiin dubbachuu dhufe. Irreechi kuni akkuma beektan ayyaana waaqeffataati. Warri waaqeffataadha hin haatu. Warri waaqeffataa ayyaanni irreechaa ayyaana keenyaa miti jedhanii hin kaadan. Haadu guddinaan warra waaqeffataa hin ta'in. Warra waaqeffataa hin ta'in kanaatitu keessattuu warra musliimaa irreechatti ifiif hirmaachuu fedhantu irreechi ayyaana amantii waaqeffataatii miti jedhan. Waaqeffataan zabana kanatti ifirraa falmuu eegalee jira. Waan bareedaadha. Jajjabeeffamuu qaba. Uummanni waaqeffataa ayyaanni irreechaa ayyaana amantii waaqeffataa guyyaa galateeffannaa waaqa gurraacha gannarraa gama gartee birraa isaan dabarsee yaa waaqa gurraacha ganna dukkanarraa ganna san dabarree laga qaxxaamurree waaqa gurraacha koo kara gartee birraa nu dabarsite jedhanii itti galatoonfatan. Like akkanan jee kana guutuu tahuu dhabuun mala. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Garuu like akkaataa mataa isaaniitiin mareehoo like mareehoon maqaa waaqaarraa ta'uu danda'a waan inni ta'e hin beeku anyway like waan isaan goggodhanirraa mareehoo bakka akka mukaa sanis haroo harsadii sanitti walii qabamanii godhan guddicha haroo harsadii sani. Haroo harsadii kuni maaliif irreechi haroo harsadii moor irreecha bakka biraarra guddaa akka taate irreechi haroo harsadii kuni akka jedhamutti namtichi harsadii jedhamu guyyaa diil tokkoof bishaaniif dhugaatii malee haroo san gubbarratti jiraateedha. Fa'a amanan warra waaqeffataa akka amanittu ati waan isaan amanan sun diteeli keessa nu feesu. Ayyaana amantii waaqeffataati. So akka amantii islaamatti ayyaana amantii biraa kana akkamitti amantiin islaamaa ilaalte kajoo. Ayyaanni amantii biraa waaqa fedhu nabiyyoota fedhu malaayikoota dabalachuu danda'a. Waan isaan ayyaana ummata biraa jechuudha. Fakkeenyaaf Gabriel. Amma Gabriel nuti Jibriil ni amanna jechuudha. Jibriil malaayikaadha ni amanna. Garuu ayyaanni Gabriel maali fakkeenyaaf? Qullubii Gabriel kun fakkeenyaaf. Ayyaanni Gabrielidha kuni ayyaana amantii kiristaanaati. Isaan Gabriel sanni gabbaranii Gabriel sun gartee waan uu godhaa dandeettii addaa Rabbi achitti waan uu godha jedhanii amanan. Uummanni Gabriel kun jechuudha. So Gabriel fakkeenyaaf kanuma sila Gabriel malaayikaa itti baanan nuti garuu malaayikaa Gabriel jedhamu jira oduma beeknu Jibriil jedhamu jechuudha. Ayyaana sanii kabajnu maaliifi akka amantii islaamatti ayyaana lamaa jira. Ayyaana ciida gartee fitrii fi ciida al-adhaa. Ayyaana lamaan kana kabajna nuti. Uummanni biraa immoo ayyaana biraa hedduu qaban ayyaana san keessatti waaqa isaan waaqeffatan waan isaan gabbaraniif takka galata galchan takka kadhatan. Fakkeenyaaf yoo Gabriel fudhatte qullubbii Gabriel jedhamu san Harargee keessatti beekamu maaltu godhama? Galata galfannaadha. Gabrieliif silata kanaqee silata san kafaluuf dhaqu. Kanaatitu achi dhaqaa jechuudha Gabriel san. Irreechas yoo dhufte galata galchuuf dhufan waaqa gurraachaaf. Kunis Gabrieli galata galchuuf dhaqaa jechuudha. So ayyaana amantii biraa amantiin islaamaadha. Amantii biraa Rabbi achitti waan yaamaniif amantii biraa islaamummaa achitti waan qabaniif waaqallee waan gabbaranis ta Allaha hin tahin waan gabbaraniif itti hirmaachuun qabu muslimni. Haganuma jechuun jiru itti hirmaachuun qabu ayyaana waaqeffataati. Waaqeffataan hin dindu abbaan gadaa hin didu hadidu eenyu muslimoota. Muslimootaati no ayyaanni irreechaa ayyaana gartee waaqeffataa qofaa miti nutis ni dheeyinaa akkanatti gartee irraa kafalmu keenya kana jechuudha. Muhammadee fi Maalii fi kana jechuudha. Zaaraa fi Jaafarii fi kana. Jara kanaatitu la ayyaanni kun ayyaana keenyaa kajoo jara kan. Warri waaqeffataan no ayyaanni kun ayyaana amantii keenyaati jaan. Kadidu yoo kam muslima. Ammoo amantii islaamaa wallaaluu irraa ta'uu danda'a.
xiiqii sabboonummaa ta'uu danda'a. Ayyaanaa fi qabsoo addaa wallaaluu irraa ta'uu danda'a. Seera amantiin islaamaa amantii biraa ayyaana isaaniitiif hubannaa qabdu irraa ta'uu danda'a. Waan hedduudhaaf namni ayyaana kana ni goona jiru kan muslimaa ni jira jechuudha. Dogongortanii gad dhaabbadhaa isaaniin jenna. Ayyaanni islaamaa ciida lamaanii fi guyyaa jummaati torbaanitti. Ayyaana Gabreelii, ayyaana masqalaa, ayyaana maalii, inqutaxaashii, kirismasii, halawiin, irrecha, taankisgiiving hundi isaatu ayyaana amantii biraati. Nuti hin kabajnu jechuudha. Isaanii wajjin hin kabajnu. Akkas jechuun ummata ayyaana kana kabaju dheenee lollaan jechuudha. Qurxaa fudhannee ayyaana gartee irrecha kabajaa jenna. No. Haa kabajatu. Nuti itti dheenee laa qabnudha. Itti dheenee wajjin kabajnu. Waaqa gurraacha wajjin yaamnudha malee humnaan isaan dhorkate jechuu miti. Namni ayyaana irrechaa kana musliimoonni hin dhaqinaa jiru obboleeyyanuma islaamaa isaatiif akkuma rabbiin quraana keessatti dhaameef nasihaa godhaa jira. Yaa obboleeyyan rabbiin waliif gartee dhaamaa nuun jeeti haqa waliif dhaamna ayyaana kanarraa hafaa jechaa jira malee uleen isin hambisaa funya qurqureen isin hambisaa jechaa hin jiru. Wanni inni jechaa jiru wanni kun bakka shirkiiti. Ayyaana amantii biraati. Allah waan hin taane achi gabbarama. Tanaaf jecha hin dhaqinaa je. Okay. Ragaan kiyya maalii quraanaa fi sunnaa keessatti wanni jiru faamiin ulamaa'ii salafaa waliigala hanga ulamaa'ii arraan tana ga'utti ayyaana inqutaxaashii, ayyaana masqalaa, ayyaana kirismasaa musliimiin kabaju. Ayyaanni irreechaatis isaanuma jechuudha. Ayyaanni irreechaatis isaanuma. Fakkeenyaaf ayyaana masqalaa yoo itti Yesuustu fannifamee jechuudha. Ayyaana Gabreelii yoo itti Gabreeliidhaaf galata galchanii jechuudha. Ayyaana irrechaa yoo jette waaqa gurraachaaf galata galchanii jechuudha. Taankisgiiving jettiin faranjiin ni qaban Kaanaadaas ni jira, Ameerikaas ni jira. Isaanis waaqa isaaniitiif galata galchinaa jedhan. Nuti immoo akkaataa rabbii keenya itti gabbarru akkaataa galata isaaf itti galchinu quraanaa fi sunnaa irratti nuuf ifa bahee jira. Akkaataa rabbii keenya itti gabbarru arkaana islaamaa 5 salaata shahadaa lameen salaata soomana zakaa igaltee hajji وان كان ربي خن يكبر أركان إيمانات ربي كبر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خن أمنون هجيو تاتيو صلاة صومن زكاة صدقتشو حجي ديمو خنا ربي خن يكبر تولو أوليو تاتيو أولت تولو أولو كافرته مسلمته نما غرغارو كافرته مسلمته لكوستا غافتشو كافرته مسلمته ركنا كم خاتي والفتى نمني جنجور خا الرجخنا حرب دابا نمني جنجور وني جاما جرو ايان امنتي بران كبجو فكينيا ايان كريستيان كبجو كون قطاداش مال جبريل انديتو امو نمني كريستيان والله كن كيدي نجرا واقبدا نركته نغرغارتان ندو كوبسته نغافتان هكا أولما سر قبا ولا بريدان تدبست وما انقبو خنامي تخدو بتماجرو انقطاطاشي قويا انقطاطاشي قالت همي أيانا خنكياتو ما انقبو جدو يتيني تغاف تيتو اسو ما انقبو جد أياني سادا سنيف جيجا أياني الرجا انقطاطاشي مسكال هالوين الرجا توقو ما يجو سبونمان أكمنا مغوتي دوبا ركينا سبونما تقوب بك خنو رفي ركيني سبونما مال سكودا نبيتا فاين انقطاطاش عندكم مسكالة اللي عندكم because مسكالة انقطاطاشي نوروز خصبة براتي سبني برالي involve ولا الرجيو سبونو ما بيخ سبونو ما وانسي فيدو خيسا فايدة سبونو مرة وانسي سيقوت يجو إجي خانة شوفتي حقرة سبونو من واي سبخيتي إجا سيشوفتي إن أقرتو دقنقرة أرقون نجبات إلا من رحم ربك أنا مربين كرامة قريب ملي سو مال سيقوتي أيانا أمنتي برا خسبني برا قلو هند يس أمنتي الإسلاما أيانا أمنتي برا انكوجينا جتة إرادة بتيتما
خسبة خيتي خأورمون واقفتها قدوانا بس أوكي نقول هاي تيجو ما توقع سيقول سبونو ما تيجو وانا كسام ولا سبونو ما ركينا قد واي أمنتي إسلاماتنا فهموا لبوس دوركو اتدلبوس دوركو دوغونغورا سبا خيتي أركوس دوركو يجو سبونو ما في قندوم ما في قسمان والفكاتن ولو مرة قدام عليه حتى بيوم اللي اتدبلي ولو ما فكاتن ولو مرة قدينا في بل إنا قبام ملي فكينيا سبونا أماراتكو ركنا أورومو لا أركو لا ساعة تفلت نمو مؤتدلة أجائبا تهو إسا برواجس يس أورومون تركتي قبرومتي ترتي جي فرقشو لاف أركو لاف نمهالا حق فلتو في ربين قوم بلتي تهو قبايتشو وإلا إلاركو لأنه إني سبون هذا خايني أركو ركنا أمارا غافردون سيف قلقاو أكنا تاني أورومون أكنا نقوتي سومالين أكنا نقوتي مسلمين أكنا نقوتي وان أمارا سيف لكاو سبونا أورومو تكفرد يوخان سبونا تغري تكفرد ركنا تغري غافردون بكا حقا تغري غافردون سيف قلقاو كندابو كتابني تانا ندومو مي واي أورومو داو سبا أورومو جام توكو خجرو ركنا إرغي خاصة موتما خيسن جلت جيمي أما نما تغري تكون موتما تغراواي يوخان تبيلي في جلت وان من أورومو تي نعمنا نفلتا فلتي ايد بديد دلغمي ومن خيني بديد دلغي ليدروني بديد دلغن نجا اتول فاتن جو خ أورومو برخوت خورمو برات قدير بتاكسهم ركنا سبب برا أركون إساف لافا ركنا سبب أورومو أركون إساف جبا بقى فتران سبونما أكسي وامتي سبونما الرقود دا ور الرجخنا صخراني مراتي نقبا نقل لكسا إفن فنسا فوقي إيرتونا بربادا أجران إف دربا خجي وخون جتون أكس جان جتو هيامتي أكاتان إسان ودتان أكسي bisi galte ummanni sun wanni akka isaan godhu maali inni irrechaa jechuudha irrechi maali amantii waaqeffataati jechuudha maaltu isaan gee nama muslimaati muslimaan irrecharraa hafi jechuun waaqeffataan ayyaanan kabajin jechuudha nama muslimaa tokkoon ayyaana kana hafi yoon jee maatiitii yoon hambise muslimni maatiitii hundi isaanii maatiitii yoon ayyaana kanarraa hafaa jee ana maatiitii hambifadhe warri ayyaana san kabajataa jiru qaamantii biraa kabajatu malee maali badii argame bakka kanatti maali wanjeelli argame bakka kanatti dhiibbaan amantii biraa godhame kamtu bakka kana jira cubbuun amantii biraa oofame kamtu bakka kana jira hin jiru garuu sabboonummaan tun gixxim gootee ija cuftee jirtimi hin argu oromoorraa ayyaana tahe oromoon waaqeffataa godhatu saba isaatimi ayyaana amantii islaamaa kallafu jedhee fudhachuun itti ulfaata akkuma oromoon ammaan tana baalagideedha yoo jetteen fudhachuu hin danda'u laki baalagidee akkamiin nun jettan faa jeedidha jechuudha sigalte akkamididha garuu haqiqaan jirtu oromoon baalagideedha amma biyyatti anis biyya dhaqee argeetin jira oromoon baalagideedha baalagidee keessaa illee oromoon baalagidee akka sabana TPLF isanii hojii wal fakkaatti like immigration maali daninnati maali waa guddaa oromoon harkaa qabu so sabaan ammallee oromoo keessaa shawaadha like definitely yoo dubbachuuf paawara guddaa harkaa qabu so maali okay yeah okay maaltu dhugaadha kun garuu ni argitaati waan kana no arrallee maybe amaara himachaa taa'uudha sifeeti sabboonummaan akkam si goote arrallee amaara himachuu sifeeti laftanyaan kan goote maal waan akkasii Tigree faa himachaa ati arras roorrifamaa taate akkas feeti lubbuun sabboonummaa always so kanaaf jecha sabboonummaan rakkina guddaa nama godhu keessaa tokko amantii islaamaa sirriitti hordofuuf si dhorka jechuudha leennahu haqa islaamummaa keessatti ibsame gidee saba kan kee bira dhufe jellisuu fedhuu gidee saba kan kee bira dhufe irra dabruu fedhuu gidee saba biraa ta'e immoo dhahuu akkas si goote ammoo rabbiif gartee ifkannanii rabbi kadhachuutti haajamti yaa rabbi qooma kiyya kana نبلسي سبخيته في ديسه حقا أجرسيسي أن إسلام ما رجعان هردف سيسين كرافت رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نكجين صلاة هند بودان دعاء نقول جين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وان هند حتى عبادان
إبادتها هجمت إباداتك كدلوق إبادة براتك كدلوق أبدا إبادة براك كدلجت أقسم إبادة تروف دعائي خداتي هجمتاج لأنه وان سبخن كيتي خامنتي خن كيفال ليسددون ربين تقول نمسي ستي هجمة حقا خنا سجالة ستي هجمة ربين لقاءك سيأجر سيسو خلت شو أبدا سيقلت أكد لقاء سنركتو جيتشو في دي شيخ أماراتك إكزامبل قوت واي أرومورة تكا مارونغون لفاجتا وكان تكا خيري تنجندو بني تا أتيس واي أمارا خيري تكا دبتين بيتو فكينيا أوكي إني سبونا على شيتي أمارا سن سو سبونو ما شيتي أمارا تف أتي سبونو ما ندبسو قبل دمو إسلام ما ندبسو قبل سبونو ما شيتي كريتيف ديبسان شيني أورومو سبونا تهي ديبسو مو إسلام ما ندبسو كراسان سببا خناتي في سبني برالو أما فكينيا واي الرجال ummata muslimaa irraa dhorkuun sodaatan sabni biraa amma gabbahee akka kiyyaa kana irreechan dhaqinaadha amantii biraati yoo jee pooletika jijjiiranii saba oromoo tuqe jaanii nafxanyaa jaanii tigree jaanii naman dhiisan amma ani immoo akkama na gootan keessan ani immoo obboleessa keessan obboleessa muslimaati ani ammas muslimoo taaniin irreecha irraa hafaa jaa malee waaqeffataan hafaan jiru hatta kiristaanaa hanu hin jiru نانجو واي كريستانا أيانا أمنتي برا أمنتي ثاني مال جتين بيخوان أوين أم بيخو واي إسلاما قفتي واي مسلمة قفتي سو تنافجتش الرجال فقال لا عندك هنا ترماتنا أبليه مسلمة لا أبان فري متاني سايتو واتكلم أمو غرين تقطع سوداجي أكمل جي سوداجي سوهر قبادني الرجال دبتني نما أمنتي رافقتني دوران أمنتي خيثا نمتي جسور هنقم تكجرا أكنما صلاة شنن مسجد الصلاة تري أرانتنا أتيرتش راجدي دبتة مسجد الرهاف في ديمو درانو نمن أكثر قرأ دسون ولا مسجد التنبكم ولا إسلام ما تنرى بيكم سينكابو أوكي أرانتنا مو إرتشنا جلاتو نان أن درانو إسلام مرة فاكستان سينجا ربنا تغير أتي توكتشون لوكان نمن أكثر كتير مرات الإسلام مرة فقاتو في ترانو فوقو يرتا ربي سيحفظو